Sagalee Waaqayyoo waliin ilaalla ganama kana gabaabsine sagalee Waaqayyoo keessaa nan dubbisa akkas jedha erga gara warra Hibrootaatti barreeffame boqonnaa 11 lakkoofsi 28 akkas jedha inni amantiidhaan Faasikaan akka ayyaaneffamu godhe ergaan inni hangafa kan ta'e hundumaa akka fixu sun akka isaanitti hin buunetti dhiigicha balbalatti dibsiisee ameen. Ganama kana wanta sin yeroo baay'ee deddeebitanii dhageessan garuu amaleeffannoo kan nutti ta'e aadaa kan nutti ta'e yeroo baay'ee dhageenya yeroo baay'ee nutti dubbatameera ta'a yeroo baay'ee nutti lallabameera ta'a garuu bartee nutti ta'e akka ayyaanaa yookaan immoo akka seremonii wayii kan nutti fakkaate mata duree haaraa tokkoon ganama kana sinitti hima innis dhiiga Yesuusiin dhiqachuu kan jedhudha. Ameen. Asitti barreessaan Ibrootaa waan tokko kaasa waa'ee Musee kaasa waa'ee Musee kaasee erga seenaa Musee dubbatee booda lafa nama dubbise kanatti waa tokko kaasa inni amantiidhaan Faasikaan akka ayyaaneffamu godhee jedha. Maaliin amantiidhaan nuni amma ayyaana Faasikaa biyya kanatti ayyaaneffanna keessumaa erga Yesuus du'e immoo kan Yesuus ayyaaneffanna inni asitti barreeffame kuni ayyaana Faasikaatti jalqabaa Museen hundeessedha. Nuni amma ayyaana Faasikaa waggaa waggaatiin hundeeffanna. Waggaa waggaatiin ayyaaneffanna. Waggaa waggaatiin immoo hin kabanya. Yeroo baay'ee Faasikaa gaafa jedhan sammuu keenya keessa kan dhufu waa'ee saqalamee otoo hin taane waa'ee lukkuu saqalannuuti. Yeroo baay'ee Faasikaa gaafa jedhan sammuu keenya kan itti dhiphatu waa'ee ticha uffata qajeelan tuffisee otoo hin taane waa'ee uffata bitannuuti. Yeroo baay'ee Faasikaa gaafa jedhan sammuu keenya keessa dafee kan dhufu hoolaa sanuuf qalame yaadachuu otoo hin taane waa'ee hoolaa saqalannuu yaaduna nuti. Faasikaa gaafa maqaadhaani sammuun keenya manni keenya maatiin keenya kan inni yaadu waa'ee qircaa isa fudhannuuti malee waa'ee fannoo sanarratti nuu qircamee yaadannu. Faasikaan tarii arayyuu teessanii waa'ee Faasikaa dubbachuu jalqabe kan akkas jettu ta'a. Har'a kamitti waa'ee Faasikaa lallabaa Faasikaan hooganaadha. Faasikaan ayyaana waggaatti al tokko ayyaaneffamu miti. Faasikaan amantiidha. Faasikaan jireenyadha. Faasikaan hooluudha. Faasikaan birmaduu ba'uudha. Faasikaan dhimma ayyaana waggaa tokkotti ayyaaneffamu miti. Namoonni baay'een Faasikaa akkas godhanii yaadu. Faasikaan baay'ee wayi kan Hibrootaa miti. Faasikaan kan Yuudotaa miti. Faasikaan kan nama kamiyyuu miti. Faasikaan kan nama hundumaati. Faasikaa jechuun bira darbuu jechuudha. Dhaggeeffadhaa yeroo baay'ee Faasikaa jedhu kun nuuf hin galu akka isin galuun barbaadan immoo yoo waa'een Faasikaa isin gale malee jireenyi kiristaanummaa akkasumaan waan ta'eef. Faasikaan milikiita dhumaadha. Milikiita ittiin sabni Israa'el biyya Gibxiitii ba'an milikiita isa dhumaati. Waaqayyo akkaataa garaa garaatiin karaa Musee dinqii gurguddaa godheera. Garuu inni sun fayyisuu hin dandeenye. Waaqayyo akkas jedhe. Waaqayyo akkas jedhe. Wanta isa dhumaan godhe jedhe. Baay'ee akkas jedhe Waaqayyo Museetiin. Gaafa ayyaanni Faasikaa kabajame Museetiin akkas jedhe Waaqayyo arraa kaastanii jedhe. Ji'i kun isiniif ji'a aaraa. Ji'a kana tokko jettanii lakkaawwattu jedhe. Guyyoota kana baay'ee gaafa san hin beekan yeroo sana akka lakkoofsa isaaniitti ji'a 8ffaadha ta'ee ji'a 9ffaarra gahee jira ta'ee ji'a 5ffaarra gahee jira ta'ee hin beeku. Garuu akkas jedhe Waaqayyo guyyoota kana dura lakkootan nan jijjiireedhe. Ni ennaa ammaa qabdanii jireenya haaraa jalqabdu waan ta'eef ji'i kun isiniif ji'a haaraati guyyaa haaraati arraa kaasaa lakkaawwadhaa guyyaa keessan jedhe. Faasikaa jechuun guyyaatti jireenya haaraa jalqabeedha. Faasikaa jechuun guyyaa itti barri haaraa lakkaa'amuu jalqabeedha. Faasikaan baay'ee Faasikaa inni jedhu kun nuyi yeroo baay'ee Faasikaa jennee dhiifna. Macaafni qulqulluun garuu Faasikaa Waaqayyoo jedha. Faasikaa jechuun bira darbuu jechuudha. Faasikaa Waaqayyoo jechuun immoo bira darbuu Waaqayyoo jechuudha. Akkasiin dhaggeeffattan kan hin barbaadu ishee kanadha. Milikiitonni warri dura ta'an warri Museen godhe hundi isaanii sanyii irratti kan xiyyeeffate ture. Sanyii Yihuudootaaf sanyii Gibxii gidduutti garaagarummaa ture. Gaafa Faasikaan kabajame garuu dhimmichi dhimma sanyii miti. Dhimmichi dhimma afaanii miti. Dhimmichi dhimma waan garaagaraa miti. Dhimmichi dhimma nama qajeelaa miti. Gaafa Faasikaan kabajame kan ilaalame qajeelummaa namootaa miti. Hojii isaan hojjetan miti. Dhiigichi balbalatti dibamuuti ilaalame. Akkas jedhe Waaqayyo Museetiin waan tokkoon godhaa.
amma milikkita saduma milikkita fayyisu haraara konsinii godha waa tokko godha maal godha waa tokko godha innis hoolaa xobbaallaa bitaati qaladhaa dhaggeeffadhaa hoolaa xobbaallaa bitaa qaladhaa akka maatii keessanitti hoolaa xobbaallaa bitaati qaladhaa galgala gaafa sana ofii kon biyya Gibxii keessa darba angafa kan ta'e hundumaa rukkutaa angafa kan ta'e hundumaa irratti firdii fidaa angafa kan ta'e hundumaa nan hajjeesa balbala keessanirra dhiigi jira yoo ta'e garuu isinitti hin bu'e ati balbala keera dhiiga jira waan ta'eef ergamaan du'a balbala keera darbeera haleluuyaa dhaggeeffadhaa gaafa sana kan ittiin olan Yihuudii ta'aniif miti ani sanyii Israa'el jettee gaafa sana hooluun hin danda'amu ani sanyiin koo Abrahaam irraan dhaladhe jettee hooluu hin dandeessu gaafas ani Gibxi ana akka kanaan dura ani sanyii Yihuudotaati jechuun hin danda'amu akkas jedhe Waaqayyo gaafa sana galgala kan inni ilaalu afaan keessan mini sanyii keessan mini qomoo keessan mini hojii keessan mini maal akkasin hojjettan mini kan inni ilaalu waan tokko duwwaadha innis dhiigicha akkas jedhe dibadhaa michichila balbala mana keessanitti dibaa ilaa na dhaggeeffadhaa baala isoophii fuudhaatii baala isoophii fuudhaatii michichila balbala mana keessanii irratti dibaa ani immoo ergamaa du'aan biyya sana keessa gadhiisa ergamaan du'aa sun dhufee balbala keessanirra ga'ee dhiigni balbala keessanirra jira yoo ta'e hin darba dhiigni hin jiru yoo ta'e itti ol galee ajjeesa akkasi ergamaa isaatti Waaqayyo waan tokko duwwaa itti hime dhaqi yoon isaan Yihuudota ta'anii bira darbi hin jenne dhaqi balbala isaaniirra dhaabadhuuti dhaggeeffadhu yoon isaan hojii gaarii hojjetan ta'e yoon isaan namoota Yihuudota ta'e yoon isaan afaan Ibraayisxii haasa'u ta'e bira darbi hin jenne dhaqi balbala isaaniirra ga'e yoon isaan sanyiin isaanii Gibxii sanyiin isaanii afaan Arabaa haasa'u yoo ta'e ajjeesi hin jenne Waaqayyo dhaqi mana isaanii keessaa namni cubbuu hojjete yoo jiraate ajjeesi namni qajeelaaf qulqulluu yoo jiraate immoo bira darbi hin jenne hin ibsine qomoos hin keenye sanyiis hin keenye afaanis hin keenye cubbuus ilaali hin jenne dhaqi gaarummaa isaaniis ilaali hin jenne dhaqi balbala isaaniirra geessa dhiigni sun balbala isaaniirra jira taanaan nama tokkotti iyyuu hin buutu waan fedhe haa hojjetan nama kam haa ta'an waan fedhe balleessaa kamiyyuu haa qabaatan tarii mana sana keessa kan jiraatu nama ajjeese ta'uyyuu mala mana sana keessa kan jiraatu hattuyyuu ta'uu mala Waaqayyo dhaqi hojii isaanii qoradhu hin jenne dhaqi gaaffii gaafadhu hin jenne waan tokko duwwaa godhi dhaqi balbala isaaniirra ga'i dhiigni jira yoo ta'e maal godhi bira darbi dhiigni hin jiru yoo ta'e ajjeesi sinitti ni maan amma dhiiga isa gaafasii sitti haasa'uu barbaada mini aan dhiiga nama hundumaa fayyise tokko waa'ee dhiiga Yesuus sitti haasa'uu barbaada dhiigni sun hojii namaa ilaala miti dhiigni sun afaan nama hundumaaf dhangala'e dhiigni sun qomoo hundumaaf dhangala'e dhiigni sun gaafa dhufu maal hojjettee dheessi gaafatamini kottu sin qulleessaa siin jedha dhiigni sun sanyiin kee eenyudha afaan maalii barate siin jedha miti beekumsa akkamii qabda siin jedha miti kottu sin qulleessaa siin jedha dhiigicha dibadhaa ilaa kan sin dhibu waa'ee dhiiga dibachuu sitti mu barbaadaan akkeede qalaa hoolicha qalaa waciitii jala qabaati morma isaa jala hoolaa qaltan waciitii jala qabaati dhiiga sana fuudhaa sinitti mu dhiigni qalamee lafa taa'ennaan akka carraa gaafa sana sanyii Yihuudii kan ta'e hoolaa qalee waciitiitti kuusee balbala irra kaa'ee irraanfatee otuu balbalatti hin dibiin ol galee yoo ta'e ergamaan du'a mana namichaan ajjeesa because kan jedhame qalaa lafa kaa'atoo hin taane qalaa dibaa balbala keessatti jedhame dibaa balbalichatti jedhame amma dhiigni Yesuus nama baay'eef dhangala'eera amma namatti dhufee dhiiga kanaan dibachuu dide dhiigni kun nama hundumaa qulleessa dhiigni kun nama hundumaa fayyisa dhiigni inni gaafa sana dhangala'e saba tokkoof dhangala'e dhiigni inni gaafa sana dhangala'e hoolaan gaafas qalame inni beellani xobbaallaan gaafas qalame maatii tokkoof qalama akka maatiitti qalatu hoolichi nama qalame garuu inni waaqarraa dhufe kan maatii tokkoo miti kan saba tokkoo miti kan afaan tokkoo miti kan nama hundumaa kan warra Eeshiyaa kan warra Awurooppaa
warra Afrikaa nama hundumaa bakka bu'ee qalameera. Hoolaan si qalame kun gaasiin birmaduu si baaseera. Haleluuyaa. Gaafa sana akka maatii keessa itti qaladhaa jedhe. Inni hamma qalame garuu maatii tokko kan oolchu miti. Saba tokko duwwaa kan oolchu miti. Qomoo tokko duwwaa kan oolchu miti. Hardii tokko duwwaa kan oolchu miti. Nama hundumaa isa cubbuu guddaa qabus, isa cubbuu xinnaa qabus. By the way, cubbuu xinnaaf guddaa qabu. Nuti cubbuu xinnaa, cubbuu guddaa jedha malee. Macaafa keessa cubbuu xinnaaf cubbuu guddaa jedhamee kan barraa'e hin jiru. Namni hundinuu cubbamaadha. Dhiiga Yesuus Kiristoos malee qullaa'uun hin danda'amu. Dhiiga Yesuus Kiristoos malee fayyuun hin danda'amu. Dhiiga Yesuus Kiristoos malee dhiqachuun hin danda'amu. Waan barbaade hojjedhu obboleessa koo. Waan barbaade hojjedhu obboleettii koo. Gara dhiiga kanaa kottu. Dhiigni kun si qulleessuudhaaf humna qaba. Dhiigni kun dhiiga nama dhiqudha. Cubbuu akkamii keessaa nama baasa. Dhiigni kun gaafa dhufee ati dhiiga kana bira geessu si gaafatamini. Dhimmichi kan siif ilaalamu gaafa gara dhiiga kanaa dhuftu kan siif ilaalamu maqaa kee mini hojii kee mini dhiigicha nama Waaqayyoo sanadha. Kan siif ilaalamu isa kanadha. Sinitti immoo dhiiga kana hin dibatu taanaan fayyinni hin jiru. Namoonni tokko tokko akkas gochuu barbaadu. Waa'ee fayyinaa irratti waa sinitti hima. Akka carraa ta'e hundi keenya hiriyoota baay'ee qabna. Tarii yookaan waldaa kiristaanaa keessa duubatti kan deeman. Tarii immoo gooftaa kan hin qabne. Akka ittiin jedhu namoonni tokko tokko mee kottu gooftaa kana fudhadhu gara Yesuus kottu hin fayyitaatii kottu gooftaan si dhiqaa kottu cubbuu keerraa bilisa baata gaafa ittiin jettanii ani amma gara waldaa dhufuu hin danda'u. Maaliif yoggus hin jettanii ani amma cubbuu keessan jira. Ani amma waan gaarii hojjetaa hin jiru. Ani amma ofii koo ani nama fuula Waaqayyoo dhaqee dhaabatu mini balleessaa guddaa keessan jira. Ani xuraa'ummaa guddaa keessan jira. Yakka guddaa keessan jira. Ani maal jedheen fuula Waaqayyoo dhaqa. Qohi fuula Waaqayyoo kan hin dhaqu mana Waaqayyoo kan hin dhaqu gooftaa kan hin fudhadhu gaafani hojii kana dhiisedha. Gaafa wadaajee cubbuu dhiisanii Yesuus bira dhufuu hin danda'amu. Yesuus bira dhufanii cubbuu dhiisu malee. Yesuus qajeelaa taate Yesuus bira dhuftu. Yesuus bira dhuftee qajeelaa taata malee. Dhiqattee Yesuus bira dhuftu. Yesuus bira dhuftee dhiiga isaatiin dhiqatta malee. Dhiiga Yesuus bira otuu hin gahin qullaa'uun hin danda'amu. Dhiiga Yesuus bira otuu hin gahin qajeelaa ta'uun hin danda'amu. Dhiiga Yesuus bira otuu hin gahin cubbuu keessaa ba'uun hin danda'amu. Dhiiga Yesuus bira otuu hin gahin fayyuun hin danda'amu. Sitti immoo namoota tokko akkam godhu beektu kunoo amma fakkeenyaaf anama fakkeenyaaf dafqaan jira. Amma ni socho'aan jira waan ta'eef. Hojii hojjetaan jira waan ta'eef. Walii gadi deemaa jira waan ta'eef. Dafqaa jira. Dafqi qaama koo keessaa ba'u kun xuriidha. Afaan warra baayoloojiitiin immoo ashabootii nama keessaa ba'a jedhu. Amma otuuni xiqqoo ishee aara galfadhee taa'e. Xuriin kuni dafqi kun na dhiiseetu hin natti ta'u kuni na dhiiseetu natti qabbanaa'ee dhagna kootti qabata. Gaafa sana natti qorra waan ta'eef natti na'u waan ta'eef qulqulluu natti fakkaata. Garuu qulqulluu miti. Ooreedi dafqaan oolee waan ta'eef. Ooreedi xurii narra jira natti gogee waan ta'eef. Cubbuu jechuun akkasi. Namoonni gaafa waa gootanii gaafa waa balleessitanii cubbamoota gaafa immoo wanta sana dhiistanii qulqullaa'uuf gootan istiil ati ammayyuu cubbamaadha. Cubbuun anamma qaama koo kana qulleessuuf dirqama hammas haa ta'u boodas haa ta'u dhaqee shaaworii galuuti narra jiraata. Watuun hin dhiqatiin narraa hin badu narra jira. Inumaayyuu sitti immoo hamma ani jechuudha hamma dafqee dhaqee qaama koo hin dhiqadhu yoon ta'e yooni akkuma dafqee kanatti taa'ee narratti goge booda yeroon haduu ba'u isatu hirra komfortii na dhowwata. Cubbuu jechuun akkasi. Nama tokko tokko cubbuu keessa gaafa dhiisan sitti immoo sinitti nama obboloota koo hamma dhiiga Yesuus bira geessutti birmaduu ba'uu hin dandeessu. Birmaduu kan nama baasu dhiiga sana duwwaadha. Kan nama dhiqu dhiiga sana duwwaadha. Dhiqattee qajeelaa taateetti fufta malee qajeelaa taatee gara Yesuus hin dhuftu. Sababiin isaa otuu nuti qajeelaa taanee gara sadhanna ta'e maala jidduu aree. Ganama kana namoonni baay'een dhiiga kanaan dhukkubarraa hiyyummaarraa gaddarraa qullaa'anii deemu. Ameen ameen. Dhiigni kun siif dhangala'e. Siif. Haleluuyaa. Humna dhiiga kanaatiin akkuma warri gaafa biyya Gibxii ba'an Israa'eloonni milikkita sadhumaa cubbuu by the way
hoolaa faasikaa Yesuus jechuun cubbuudhaaf milikiita isa dhumaa jechuudha. Milikiita dhumaa ittiin fayyine, milikiita dhumaa ittiin qulqulloofne, milikiita dhumaa ittiin dhiqanne jechuudha. Sittimu dhiiga kanaan ati hamma hammaatti waan si jilbeeffachuu dide in jilbeeffachiista. Ameen ameen. By the way, dhiigni kun arraa kaasee namoota baay'eetti balbala bana. Dhiigni kun wanta sii banamuu dide sii banan jedhe ani. Dhiigni kun waan sii qullaa'uu dide si qulleessa. Haleluuyaa. Ani hin beeku dudda keessi dhukkuba. Yesuus duddi isaa dha'ameera waan ta'eef dhiiga Yesuus sanaan duddi keen fayyaa. Kalee keessi dhukkuba. Inni cinaachisaa sii waraanameera waan ta'eef ganama kana hin fayyita. Mataa keessi dhukkuba. Mataa isaa uleetti rukutaniiru waan ta'eef ganama kana hin fayyita. Nama simbiraatti itti naa bu'aa ganama kana hin fayyita naayedha. Dabalaa ganama kana hin fayyita dhaattima. Ganama kana fayyina sii ta'a. Ganama kana waa waggaa dheeraa keessaa booda dhabde humna dhiiga kanaatiin keessaa baata. Sittuma obboleessa koo. Dhiigichi kan dhangala'e dhiigicha akka ilaalamuuf malee akka takka ilaalamtuuf miti. Sinittimu dargaggoota dhiigni kun si hojii kee ilaala miti Waaqayyo. Ilaali hin jenne gaafas walitti seeni hin jenne qoradhu waan maal akka hojjette maal akka balleesse hin jenne. Gaafa gara Yesuus dhuftu gaafa arraa kaasee ani ati gooftaa godha jettee fudhattee kaaftee fuula abbaatti kan si ilaalamu hojiitti hojjetaa turte otoo hin taane yakkatti dalagaa turte otoo hin taane afaanitti dubbattu otoo hin taane sanyii kee maqaa kee otoo hin taane dhiiga ilma isaa dhangala'ee sanadha. Ameen hin jettanii? Haleluuyaa. Dhiigichi dhiiga salphaa sitti hin fakkaatin. Ati gatii dhiigichaati. Otuu dhiigichi hin jiru ta'e nu as hin teenyu. By the way, dhiigni inni kan faasikaa namoonni faasikaa gaafa jedhanii akka intinitti ilaalu. Faasikaa jechuun bira darbuudha. Eenyu nu bira darbeedha gaaffiin. Eewu kan nu bira darbe, eewus bira darbe. Namoonni akka itti yaadu akka waan dha'ichi nu bira darbe, dha'icha bira darbe, dha'icha sakam. Gaafa faasikaa dha'icha sakami. Warri Yihuudii kan isaan oolan dha'icha Musee fa'aa miti bara dha'icha Aroon miti. Faasikaa jechuun bira darbuu Waaqayyo jechuudha. Bira darbuu Waaqayyo. Waaqayyooti ani harraa kaasee Yihuudootatti hojii isaanii ni ilaalu, yakka isaanii ilaalu, akkasumaan bira darbeera hin rukkutu, eekkamsatti hin fidu, hin dha'u jechuudha. Faasikaa innan keenya erga gaafa Yesuus Kiristoos qalamee kaasee ani biyya lafaa hin rukkutu, hin dha'u, dhiiseera, itti araarameera jechuudha bara. Akkasii. Faasikaa jechuun akkasii bara. Akkamitti yaadatta? Faasikaa jechuun baay'ee gaafa ergamaa du'aan sun bara Waaqayyoota ergee bara ergamicha. Ergamaa firdiitii bara. Yesuus ammas deebi'ee dhufa guyyaa tokko firdiidhaaf hin dhufa. Gaafa deebi'ee dhufu maal si gaafata beektaa? Maqaa keessa mini, hojii keessa mini, dhiigichaan dhiqatteetta. Dhiigichi balbala keetti dibameera, dhiigichatti amanteetta. Ati dhiigichaan qullooteetta. Seenaa nama guddaa jaallatama tokko sitti hima. Nama ni baay'ee jaalladhu. Lallabaa beekamaa, lallabaa guddicha Abbaa Afrikaa jedhamee kan beekamu. Baay'een keessan beektu. Rihaardi Boonkee nama jedhamu ture. Rihaardi Boonkeen baay'een keessan dhageessanitu nama dinqiif milikinni gurguddaan wajjin jiru. Kiruusediif konferensii ni gaggeessu irratti namoonni yoo xiqqaate miliyoona 5, miliyoona 3, miliyoona 2 namoota argamanidha. Guyyaa tokko jedhee otuun mana koo taa'ee macaafa koo dubbisaa jiru bilbilinaa bilbilame. Bilbilinaa bilbilame kun miidiyaa kan biyya lafaa, miidiyaa biyya Jarman irraa naa bilbilame. TV biyya Jarman kan hafuuraa kan hin ta'in kan biyya lafaa irraa jedhe. Akkuma ETV keenya yookaan immoo OBN irraa jedhe. Naa bilbilee nama guddaaf jaallatamaa Rihaardi Boonkee interview si barbaanne guyyaa akkasiisaa ta'e akkasitti nu argamuu dandeessaa naan jedhanii jedhe. Een jedhee tarii miidiyaa biyya lafaa waan ta'eef warri gooftaan dhageenyes carraa sana itti fayyadameeni dhugaa baa wangeela lallabaa jedheeni heeyyamamaa ta'e. Gaafa ni dhaqu edaa gaazexeessaan na waame suni gaazexeessaa Waaqayyo hin jiru jedhee kan hamanu shawuu mataasaa kan beeku kan qabu nama beekamaa nama kanaan dura paasteroota hedduu waame wangeelaawota hedduu waame gaaffii gurguddaa gaafatee afaan qabsiisee. Waaqayyo jiraatanii amantuu jedhee Waaqayyo hin jiru jedhee waan amanuu fi lallabichi immoo kallattiidha waan ta'eef namoota baay'ee afaan qabsiiseera namicha beeka jedhe. Gaafa dhaqeessa ta'uu isaa argu jedhe
anna mitti kana duukaa yeroo koo hin gubu interview hin ta'u jedheen dhiisee galuuf ka'ee waaqayyo akkas naan jedhee Riyaard istiidiyoo seen interview ta'e har'a seenaa guddaan hojjedha naan jedhee har'a waaqayyo mana keetti dhiiga kanaan seenaa guddaa hojjeta. Ameen ameen. Har'a dhiiga hoolichaa kanaa wanti amma ammaatti biyya kanatti siifis rakkisaa ta'e hin jilbeeffatan jedhee yaane. Nan dhaqee gaaffii mataa jalqabaa Riyaard Boonke amma kallattii maangara gaaffii kootti hin darba. Ati nama beekamaadha. Evanjelistiidha. Biyyoota Afrikaadha deemtee dhiigni Yesuus cubbuu keenyaaf dhangala'e jettee lallabda. Dhiigni Yesuus cubbuu nama hundumaa nama qulleessattee lallabda. Ati nama beekamaadha. Waa tokkoon si gaafadha jedhee. Dhuguma dhiigni Yesuus addunyaa hundumaaf dhangala'e cubbuu balleessara jettee yaadda? Eeyyee. Riyaard Boonke eeyyeen jedhee. Namni hundinuu Yesuus Kiristoos inni erga inni gaafa inni fannootti fannifameeti cubbuun dhaabateera jettee yaadda? Eeyyee. Waa tokkoon si gaafadha gaa'ee teessichi. Erga dhiigni Yesuus nama qulleessatee erga dhiigni Yesuus cubbuu hundamaaraa nama dhiqatee na dhaggeeffadhu gaattiin jedhe. Waraanni addunyaaf lammeeffaa kan inni ka'e atuu seenaa mati beektu keessatti dhiyoo nama miiliyoona hedduu fixe. Wal ajjeesuun, wal qaluun, wal fannisuun, wal irratti ka'uun erga Yesuus du'ee caale. Dhukkubni bardi filuu jedhamu akkuma koronaa bara darbee jechuudha. Bara sana dhukkubni bardi filuu jedhamu ka'ee namoota miiliyoona 28 wal fixe jedhama. Dhukkubni bardi filuu ka'ee uummata miiliyoona 28 fixe. Biyyatti dhalattee guddattee biyya Jarman keessatti Naazii Jarmaniin Yuudota miiliyoona 6 ajjeese. Ajjeesuu duwwaayyuu miti. Dararee qalee foon isaanii moora isaaniitiin saamunaa hojjete. Addunyaan kunoo erga Yesuus du'ee erga inni fannifameedha. Wal ajjeesuun kan inni caale. Homoseksuwaaliin kan inni baay'ate. Cubbuun kan inni baay'ate. Dhiiraaf dhiirri wal fuudhuu kan jalqabe. Dubartiin dubartitti heerumuu kan jalqabde. Beellada fuudhuuf beelladatti heerumuun kan jalqabe erga Yesuus du'eeti. Dhiigni Yesuus cubbuura nama qulleessa yoo ta'e maaliif cubbuun baay'ate jedhee gaaffii cimaa mini? Hard question. Akkasii jedhee Riyaard Boonke na dhaggeeffadhu gaa waan sii deebisaan jedhee. Erga dhalattee ati shaaworii galtee beektaa hin jedhee. Confused ta'ee gaaffii akkamiin gaafattaa lallabaa wangeelaa naan jedhee. Atuu gaaffiin taa'ina gaafattee sasiiri gaafadhu naa deebisin jedhee. Erga dhalattee shaaworii galtee beektaa hin jedhee. Maal jechuudha yeroon dafqu yeroo na ta'u yeroon xuriin qaama koora jiraatu nan dhiqadha malee jedhee. Akkasii miti? Eeyyee. Amma gaafa xuriin sirra argamee xuriin sirratti baay'atee dafqitee gaafa kutaa qaamatti dhiqatan dhattee seentu saamunaa ittiin dhana dhiqattu keenyan irra sii taa'eera. Shaampoon ittiin mataa keetti dibattu keenyan irra sii taa'eera. Kondiishinii ittiin mataa keetti dibattu keenyan irra sii taa'eera. Bishaan ho'aa fi qorraan kan itti banattu sii taa'eera. Dafqaa ooltee xurii hammamii qabaattee dhattee kutaama sana keessa galtee akkasumaan dhaabattee baatee fi hin qulloota jedhee. Lakki hin qullaa'unaan maal gochuu qabda reen jedhee. Bishaan banachuun qaba. Saamunicha fudhachuun qaba. Shaampoos mataa kootti dibachuun qabannaan dhiigni Yesuus akkasuma gaan jedhee. Dhiigni Yesuus waggaa 2000 dura hin dhangala'e. Har'ayyuu nama hundumaa fayyisuu danda'a. Dhiigni Yesuus inni fannoo irratti dhangala'e suni cubbuu nama hundumaa dhiquu hin danda'a. Kan balleessa Yesuus otoo hin taane addunyaatti dhufee ittiin dhiqachuu dide malee dhiigicharrayyuu qulqulluu nama qulleessuu danda'a. Sitti himaani obboleessa koo inni itti dide suni dhiigni Yesuus waan hundumaa irraa si qulleessa. Haleluuyaa. Ittima nama simbiraatiin dhiigni Yesuus nama hundumaa qulleesseedha. By the way, dhugaa dabar akkas jedhee shaaworii ofii kee galtaa jedhee ofii kee saamunaa fudhattaa ofii kee ofitti dibdaa shaampoo ofii kee ofitti dibdaa dhiiga Yesuusis akkasumaan dhuftee amantiidhaan ati naa dhangalaateetta ati naa duuteetta itti ofitti dibdaa inni immoo cubbuu kee dhukkuba kee abaarsa keessarraa qulleessaa jedhe. Nan dabalee fi jedhee fakkeenyaaf hin jedhe ammas dabalee jedhee nama tokkoti faabirikaa laargoo oomishu keessa hojjetaa eenyu jedhe.
Yookaan immoo faabrikaa saamunaa keessa hojjetaa jennuun jedhee interviyuu isaa dhabaa jiru dhaggeeffadhaa. Anamma waa'ee Riyaad Boon keessatti himaa jira mini. Waa'ee dhiiga Yesuusin sitti himaa jiraan. Nam tokko faabrikaa saamunaa keessa hojjetaa jedhe. Saamunaan immoo xurii qulleessuudhaaf oomishamaa jedhe. Xurii baasa namarraa jedhe. Kan uffataa uffatarraa, kan qaamaa qaamarraa xurii baasaa jedhe. Nam tokko jedhe hojjetaa faabrikaa saamunaa keessa yookaan immoo laargoo oomishu keessa hojjetaa jedhe. Namni kun jedhe kaartonii baataa oolaa jedhe. Namni kun jedhe asiifachi deemaa oolaa jedhe. Namni kun uffanni isaa xuraa'aa oolaa jedhe. Maashinii garaagaraa, dibanni garaagaraa itti tuqamaa oolaa jedhe. Sitti immoo jedhe namni kun jedhe faabrikaa saamunaa keessa hojjeteef nama qulqulluu ta'uu danda'a? Hin danda'u jedhe. Garuu eessa hojjeta? Eessa hojjeta? Faabrikaa saamunaa. Saamunaan immoo maaliif oomishame? Nama qulleessuuf, xurii namarraa baasuuf, nama dhiquudhaaf. Namni kun faabrikaa keessa hojjeteef ittiin qullaa otoo hin taane, faabrikaa sana keessa dhaabateef ittiin qullaa otoo hin taane, faabrikicha keessaa saamunaa fudhatee yoo ittiin dhiqatee ittiin qullaa jedhe. Akkuma kanaa jedhe gaa dhiigni Yesuus nama hundumaatiif saamunaa cubbuu qulleessu ta'ee waggaa 2000 dura isayyuu cubbuu bara baraaf har tokkoon kan namarraa dhiqu ta'ee saba hundumaaf nama hundumaaf dhangalaheera. Amma jedhe balleessaan Yesuus otoo hin taane biyya lafaadha dhufanii ittiin dhiqatanii hin fayyu jedhe. Akkas jedheeni namichi konfiyuus ta'ee waan na gaafatu wallaalee nan ba'e jedhe. Namni kun waggaa dheeraa fi nama gooftaan hin jiru jedhee nama baay'ee amansiisedha. Gaazexeessaa beekamaadha jedhe. Gaafa ni ba'ee dhufee ana konkolaataa koo banachuuf jedhu harka dhufee duubaan miila koo qabuun argee. Gaafa ni galagalee laalu gaazexeessichi jilbeenfatee harka isaa walitti kaasee jira jedhe. Maal taatee naani amaneera nati balleesse dhiigichi. Reefuu naa galee nama baay'een interviyuu godhe akka itti naaf hin ibsine dhiqatanii ittiin fayyuu isaa hin barreani ofii masaa akkasumatti nama dhiqansee namni dhaqee jala dhaabatu akka nama dhiqu bareera namni dhaqee bira ga'u akka nama dhiqu bareera amma naa galeera ni fayyeera jedhe ganama kanaatti fayyitee baata humna dhiiga kanaa fuutee baata by the way nama kan jilbeenfachiisu waan biraa mini humna dhiiga kanaa jilbeenfachiisa. Sittini maani biizinesii keetti eessa keetti hamma hammaatti jilbeenfachuu kan dide mohamuu kan dide dhiiga kanaan hin jilbeenfachiista. Waaw! Naagaleedha jedhe. Nan baree akkatti naagalee hin beeku naafoo jedhe. Hinde dhaqanii ittiin dhiqatuu isaan barree anoo jedhe. Anoo akkasumatti dhansee jedhe. Dhaqanii amantiidhaan jala galanii ta cinaacha isaa keessaa cocoberraa isa mataa isaarraa cocoberraa naaf dhiigde naaf duute cubbuu koo balleessuuf akkas taate jedhanii jala galanii shaaworii ittiin galanii qullaa'anii nama haaraa ta'uun seenee jedhe. Nama haaraa taate taate. Nama haaraa taate taate. Sittimu dhiigichatti nama haaraa si godhe bara. Nama haaraadhaati. By the way, dhiigni inni kakuu moofaa keessatti waggaa tokko duwwaaf fayyada. Dhaggeeffadhaa. Dhiigni inni kakuu moofaa keessatti ammamiif fayyada? Waggaa tokko duwwaaf. Faasikaa isa baranaa qaltee faasikaa isa waggaa dhufuus qaluu sirra jiraata. Kan Yesuus garuu akkasumini halma tokko qalamee kan bara baraaf si fayyisu ta'eera. Halma tokko qalamee cubbuu kee hal tokkoof sanumaa yeroo hundumaaf akka ta'utti bara baraan qulleessee ati harraa kaastee nama qulqulluudha gatii sirra hin jiru nagaatiin naqee si fayyiseera Waaqayyo. Ameen ameen. Nama sin biraatti bu'aati dhiigni kun sii galeera jedha. Waa'ee dhiiga kanaa sii galeera na jedha. Ati dhiigaan qullooteedha. Ati harraa kaaftee qulqulluudheedha. Dhiigichi waan hundumaarraa nama qulleesseedha. Hiyyummaa kee irraa si qulleessa. Dhukkubarraa si qulleessa. Hin fayyitaa'edha. Dhiigichi dhiiga nama qulleessuudha. Dhiigichi dhiiga ittiin dhiqatanidha. Mana keetii kan gadi ba'uu dide jira. Hara dhiiga kana fuutee galtee itti naqxaa mana keetii hin ba'a. Mana kee keessaa jireenya kee keessaa wanta qulqullaa'uu dide jira. Hamma humna dhiiga kanaatiin hin qulqullaa'a. Hamma hammaatti kan harka si ilaachuu dide jira.
hamma humna dhiigichaatiin ati fudhattee baata balballi haaraa sitti banamaa. Facaasaa jedhee ofitti facaasaa jedhee waan si rakkise jira itti facaasi. Dhukkuba si keessa jira irra kaayi. Ilaa itti dubbadhu ati kun iddoo ati dhukkubdu kuni Yesuus madaayeera dhiigeera. Dhiigni Yesuus immoo waan hundumaa qulleessa deemina keessaa. Kaanseriidha. Dhiiga keessa dhukkuba jira. Amantiidha bar. Kanaaf dhaamini sila maan isin jedhe beektu Faasikaan dhiigni Yesuus ayyaana waggaatti ayyaaneffatamu miti yaadannoo miti. Maal jedhe beektu inni nama bakka nama dubbise. Amantiidhaan ayyaanni Faasikaa akka ayyaaneffamu godheedha. በእምነት ነው። ሰረሞኒ አይደለም። በየዓመት የሚከበር አይደለም። የቀን መቁጠር ጉዳይ አይደለም። የህይወት ጉዳይ ነው። የመዳን ጉዳይ ነው። ኢማ ፈዩቲ ኢማ ሐራራት ዱወደር በበር ኑብራ ከራ ኢየሱስ ዱወን ኑብራ በበር አራራ አራካሴ ባይዘወይ ከናፍራ amma kun siigalutti fayyuu kee mirkaneeffattu ati. Amma dhiigni Yesuus siigalutti fayyuu keessan mirkaneeffattani. Amma waa'ee dhiigaa siigalutti maaliif beektu nuni akkan sila siin jedhe sana hojii keenya laalla. Gaafa nutti gaafa waa gooneema waan balleessi. Namoonni tokko tokko kam godhu beektu ganama akka carraa nagaa manaa ba'ani. Gammadaa beeqaa faarfataa. Qulqulluutti filaalu qajeelatti filaalu waan hundumaatti gaariidha. Akka dingataa yookaan biiroo dhaqanii yookaan waajjira dhaqanii yookaan bakka taa'ee gaaniiti nama wajji wal arrabsan. Akkam ta'u baqamamoo maal ta'an cubbama. Takkaa qajeelaa takkaa cubbama. Takkaa qajeelaa takkaa cubbama. Obboleessa koo obboleettii koo hojii gaariitiin fayyine mini. Ganama gaarii hojjennee galgala cubbuu waan gooneef fayyine mini. Kan nuuf ilaalame kan nu fayyise. Kan nu irra nu darbame sababa hojii keenyaa miti sababa yakka keenyaa miti sababa balleessaa keenyaa miti sababa dhiiga ilma Waaqayyooti. Ameen. Kan si dhiifame sababa hojii keetii mini kan irra si darbame sababa dhiigichaati. Sadhumaa kana sitti mee raawwadhu. Yeroo baay'ee namoonni akkas jedhu kottaa biyyaaf kadhannaa kottaa saba keenyaaf kadhannaa kottaa akkas goonaa gaafa jedhan yaa Waaqayyo biyya keenya taraarami. Saba keenya taraarami. Obbaluu ko taraarami. Sittimu saba keenya taraarami jedhina Waaqayyoon. Waaqayyo saba keenya taraarameera. Kan taraaramu sabicha. Sabichaan Waaqayyo si taraarameera kottu saba taraarameedha lallabaa. Kasedeen Phaawulos. Waaqayyo nuni afaan Kiristoos taane Waaqatti haraaramaa Waaqayyo maal godhe? Mee Waaqayyoon haraarami gaafa jettan maal jechuudha? Min maalenno? Waaqayyoon na taraarame jechuun abalu taraarame gaafa jettan maal jechuudha? Ittaraarameera bar. Hal tokko taraarame bar. Itti lakkaa'u cubbuu nama kanaa cubbuu abaluu itti lakkaa'u dhiiseera bar. Namicha kan hin beekne barakkatte akka dhiifameef hin beeku namichati. Namicha kan dhufee taraaramuu qabu. Namicha dhufee kan dhiigichaan dhiqachuu qabu. Warra nagayinitti immoo nurra jiraata. Kottaa araaramaa. Kottaa fayyini isiniif argameera. Kottaa dhiqadhaa. Kottaa gara yaada Waaqayyootti deebi'aa. Jechuun kan nurra jiraatu nuyi malee sabichaani malee nama malee kan dhufee taraaramu Waaqayyo ko hal tokko araaramee bara. Hal tokko ilma isaa kennee bara dhiiseera. Cubbuu namaa ittiin lakkaa'u irra darbaa namaa ittiin lakkaa'u fa'anii har'aa kaasee cubbuu kana ilma koo irratti lakkaa'eera. Kanaaf booda cubbuu koo ittiin cubbuu kana ittiin lakkaa'u dhiiseera bara. Waaqayyo koo itti lakkaa'aa hin jiru. Waaqa araara kadhattaaf mini yoon kadhattaaf ta'e namichi garaan namichaa akka rukutamu gara Waaqayyootti akka inni deebi'u gara yaada Waaqayyootti akka dhufu dhufee dhiigichaan akka dhiqatu dhufee akka qullaa'u dhufee qajeelaa akka ta'u Kiristoos bira akka ga'u Yesuus bira akka ga'utti himta malee Waaqayyoon maal araarameera Waaqayyoon maal araara kadhan hal tokko araarame gaafan siniin jedhu akka doonguran hubattan hin barbaadu guyyaa guyyaatti jireenya keenyaaf araarri hin barbaachisa. Araara fayyinaa gaafa kadhannu garuu kanuun kadhannu Waaqayyoon miti. Sabichatti lallabuun nurra jiraata. Sabicha kan didee kan walajjetaa jiru namadha. Didee isa yaada Waaqayyoo didee waan hamaaf jallaa kan godhaa jiru namadha. Isa Waaqayyo kaa'ee dhiisee waan xuraa'aa waan jallinaa kan hojjetaa jiru namadha. Waaqayyo maal godhe taa'ee waaw ani koo nama kanaafan dhiiga ilma koo dhangalaasee.
Ani koo nama akkas nama godhu kanaafini mucaa koo wareegeemi. Tokkicha ilma koo qaleefiim. Ani koo cubbuu nama kanaaf jedhee balleessa nama kanaaf jedheeni irraa darbaasaaf jedheeni tasheen akkas gootu kana tan akkas godhu kana isa biyya akkas godhu kana isa Awurooppaa akkas godhan kana isa Ameerikaa keessaa jiru kana taayee waaqayyo maa dhabeettu waaw. Ani koo ilma koo qaleefiim. Nan qaleefiim nan haarsaan godheefiim ilma koo. Inni garuu gatiitti bahee hin beeku. Akka dhiifameef hin beeku. Xuriin kun akka dhiqe irraa dhiqame hin beeku. Ammayyuu xurii makeessa jira. Ammayyuu ilaala xurii akkas jedha bara waaqayyo taa'ee maaliif al tokko dhiqe kaa al tokko nama hundumaa Yesuus Kiristoos warra hamananiif dhiise moo nama hundumaaf dhiise cubbuu? Yesuus Kiristoos warra hamananiif du'e moo nama hundumaaf du'e? Yesuus Kiristoos warra biyya harabaa keessa jiraniif du'eera moo hin duune? Yesuus du'eera moo hin duune? Awurooppaa warra jiraniif Yesuus du'eera moo hin duune? Warra waaqayyoon waaqessin amma arra waaqayyoo waaqessaan jirre warra waan nama jasa sanaaf Yesuus du'eeraaf moo hin duune? Yesuus nuuf du'e moo nama hundumaaf du'e? Yesuus nutti araarame moo nama hundumaatti araarame? Yesuus hundumaatti araarame. Kan itti araaramuu dide gara haraarichaa kan dhufuu dide namadha. Kadhannaan keenya kanaa booda rivaayivaliin akka ka'uuf akka biilii giraanfa akka riyaardi boonkee faa lubbuun kumaatamaan lakkaa'aman gara waldaatti akka dhangala'uuf araara kadhachuun kan nurra jiraatu sabichi garaan isaa rukkutame Phaawulos akka jedhe baay'ee wayi dubbii dubbadhu garaa namootaa akka rukkututti naa kadhadhaa jedhe. Hamma garaan namaa akka rukkutamu kadhanna malee gara jabinni waaqayyichi inni bara si'aanaa kun jireenya isaanii akka gadhiisu kadhanna malee amma nuti waaqayyoon miti. Sabichaaf kadhanna fuula qulqulluu garaan namaa akka rukkutamu. Obboleessa kee fudhachuu barbaaddaa? Waaw waaqayyo garaa isaa rukkute afur qulqulluu garaa isaa rukkute gara waaqayyootti deebisi. Namichi kun ikkoo araara argateeraam ofumaa wajjin taane hojjeta malee hedhii kadhadhuuf. Ameen. Haleluuyaa. Nama simbiraatti bu'aati araarri sii ta'eera jedha. Dubbadhaa araarri sii ta'eera jedha. Ganama kana araara fuutee baataa'eera. Ani hin beeku ganama kana araara fuutanii baatu. Hamma icha yaaddee ganama manaa yaaddee ufte sana fuutee manaa baataati. Haleluuyaa. Itti maa nama simbiraatiin isa yaaddee ufte sana fudhattee baataa'eera. Isa yaaddee ufte sana fudhattee baataa'eera. Mee kan waa yaadee dhufe kan kunnaafaa ta'u kan waa yaadee dhufe. Fayyuu dhuftanii? Hiikamuu dhuftee? Qulqullaa'uu dhuftee? Waan haaraa furuu dhuftee? Ganama kana sinii ta'eera.